mootummaan Iraanii beezii Ameerikaa irraa fudhachaa jiru irraa eegallaa itti aansine ammoo lola Israa'eliif Iraanitti deebinaa akkasuma abbichuun oduu gammachiistuu sadii gurguddoo akka malee nu gammachiistuu dhageessanii inshallah sanillee waliin ilaalla jechuudha. Silaa oduun guddoo jiraata biyya keessaallee amma ammoo ka oduu jajjabduun nu qabatee inshallah gama oduu saniititti deemna jechuudha. Gaarii akkaalee bareedduu ilmaan Oromoo akkuma yaadattaniif quba qabdanitti dhihoo kana lola guyyaa 11 hadha yoon dongoruu baadhe jiru kana keessatti walumaan hordofaa turree guyyaa dheengaddaa ammoo Ameerikaan bakka nukleeraa yookaan ammoo misaa'ila isiin itti oomishattu Iraan irraa bakka 3 dhooftee achirraa ka'e Ameerikaadhaa fi Iraan harkaa wal qabanii lolli qara Israa'el irraa lola gara afaaniitiin Ameerikaa fi gara Iraan deebi'e jechuudha. Inni sunillee hojiitti hiikamee jechuudha. Inni sun hojiitti hiikamee guyyaa hadhaa ganama isinii dubbii qajeelchuuf osoo amma beezii Ameerikaa dhawamte hin geenne bakki dheengadda Ameerikaan dhoofte suni dhawamuu dhabuuf wanni dhawame sun waan silaa barbaadamu dhawuu dhabuu irraa kan ka'e guyyaa hadhaa Israa'elitti deebitee xiyyaara hedduun tumaa oolte uummanni kanarratti gaafii turan jechuudha. Ameerikaan waan tumte san waan takkallee akka hin balleessineef ammoo bakka san dhawuu qofaa miti cabsuullee gartee ragaan bahamee yookaan amanamee ammoo Iraan meeshaa achi keessaa qabdu nukleera maal kanneen achi godaansisuu fi baasuun qabatamaan himamee jira. Kanaan wal qabatee san qofa yoo osoo hin taane gola bakki nukleera itti oomishan sun qabu tokkollee akka hin dhawamnee fi Israa'eelaadha deebitee xiyyaara hedduun tumaa ooluu isiiti. Kanaan wal qabatee gocha godhamaa oolee walumaa galatti hadha akka addunyaa keessatti mormiileen adda addaa gara biyyoota addunyaa keessatti warra deeggaruuf warra mormu walga'iileen adda addaa mootummoota gamtooman irraa eegalee haga warra imbaasiidhaan keessaa yoo Raashiyaadhaa fi Iraan akkasuma gartee biyyoonni adda addaa deemamaa ture deeggarsa Iraaniitiif deeggarsa USAdhaa namoonni yookaan dubbiin garas deebitee gargar irratti wal mormaa oolan jechuudha. Kana osoo jiramuu akkuma jedhame Ameerikaan diniina Iraaniif kennaa turte waa lama irratti tokko hulaa galaanaa san cufuu irratti inni lammataa ammoo tankaarfii fudhachuu irraa karaa harka kennachuu yookaan nagayaan dhufteen wajjin haasa'uutitti koottu kan jedhu yookaan godhuu baatte ammoo tankaarfii laalessaa san caalu kaatilamuu gartee gaabbitu umrii kan seenaa keessatti Iraan gartee gaabbituu fi galmaa ugoona jettee Ameerikaan gartee itti dhaaddachaa turte jechuudha. Jeneraalotaa fi mootummaan Iraanii ammoo ibsa gartee haadhaayaa nuti gartee dhuftanii ganda keenyatti qabeenya keenya uummata keenya daangaa keenya mirga keenya cabsitanii tankaarfii nurra fudhattanii nuti kanaaf gartee rabbitu nu tumsaa tankaarfii tankaarfii fudhannu ammoo isintu itti gaabbuu deema kan jedhuun haga ajajaa waraana waliigala Iraaniititti galgala kanaan baatutti yeroo arsee kanaan duraatitti jechuudha deebii olii deebisaa turanii. Amma ammoo oduun harkaa qabdu tan shaffisaan dhufte mootummaan Iraanii tankaarfii karaa beezii yookaan ammoo beezii waraanaa kan Ameerikaadhaa kan biyyoota Arabaa keessatti argamu irratti tankaarfiin hadhooftuun fudhatamaa jira jechuu kanneen keessaa tankaarfii fudhatame keessaa inni jalqaba mooraa Siiriyaa keessa jirtutti karaa moortaraatiin waraana Ameerikaa beezii Ameerikaa irratti tankaarfiin fudhatame amma ammoo akkuma argaa jirtaniif hedduun keessan quba qabdanitti mooraa Qatar jirtu kan Ameerikaa kaach jiru irratti tankaarfiin fudhatamaa jira yeroo amma ol seenu kanayyuu isinis argitan jedhee fudhaa. Ibiddi deemaa jira jechuudha. Mootummaan Qatarii illee humna qilleensa isaa cufee jira. Mootummoonni Arabaa hedduun naannolee san arganii beeziin Ameerikaa keessatti argamtu humna qilleensaa guutuu cufanii gara gartee ittisa waan kanaatitti Ameerikaa wajjin seenutti deemaa jiran jechuudha. Inni kun waan sodaatamaa turee fi waan gartee asiin duras hedduun kenna waliin warroonni sooshaal miidiyaa kana gubbaa jirru lolli kun harkifatee gara lola addunyaa sadaffaatitti deema jedhamee eeggamaa jira. Isa kanaan wal qabatee lola kanatti biyyoonni hedduun dabalamuuf Raashiyaan ifatti dabalamuu deemaa jirti. Amma beeziin osoo gara Raashiyaa isin jalaan dabareen of oolchaa. Beeziin Ameerikaadhaa kan biyyoota Arabaa kana keessatti Iraaniin marsee jiru beezii gara 20 jedhama. Inni kun guutuu wanni shakkamaa jiru halkan kana ni dhawamaa kan jedhu shakkiin deemaa jira jechuudha. Haa ta'u amma beeziin lama yookaan ammoo mooraan lama dhawamte kan itti aanu hoo maalidhaa? Ameerikaan hoo maal deebistiinis ammas gaafii biraati jechuudha. Ameerikaan ammoo cadhistee ilaaltu gartee isinis deebitee uummata ofii baraaruu fi Iraaqis akkas yaa Iraaqis bakka hedduu jechuudha. Bakki cuftee biyyoonni cufanii biyya gara 3-4 jechuudha yeroo ammaatitti. Warroonni gartee cufan Qatar galgalaa cuftee akkuma isin irraa baateen humna qilleensa isii jechuudha. Tankaarfiin fudhatamee Iraaqis akkasuma kan Iraaqis keessa waan qabduuf tuun Yamanii Jibuutiinis bakka gartee beeziin kun jiru Eertiraa bakkoota hedduu jechuudha.
Kunniin hundi isaatu maaltu ta'uu deema tankaarfiin fudhatamuu deema jechuudha. Iraan eega jette waan jette hojiitti kaa jirti. Misaa'ilaan waan kana ka eegalamee lolli kan mooraa Siriyaa qofatu moortaraan eegalame kan ammoo Qatar irra deemaa jiru Doohaa jechuudha. Ka Doohaa irratti amma deemutti jiru karaa misaa'ilaatiin jechuudha. Ammallee galgala kana waan isaan baasan misaa'iloota takkaa waan biraatti hin fayyadamne beezii Ameerikaa irratti fayyadamnaa jette jechuudha. Kana qofaa miti gartee amma kaa gara baharaatiin humna baharaatiin Iraan humna baharaa jabaa qabdi. Ameerikaan qopheessitee asiisitee jirti. Biyyoonni Awurooppaa hedduun Ameerikaa wajjin gartee sossoosanii jiranii. Kaawwanni kun garam deema kan jedhu sodaan guddaan dhufaa jiru. Kanaan wal qabatee sodaan jirtu maal isiniif fakkaate? Raashaan ifatti diniinaa kennitee jirti Ameerikatti. Waa'ee nukileelaa irratti jechuudha. Nukileelaa ni daladdi Iraan. Gartee mana hundaa ibiddatu jira jettee jechuudha Ameerikaan. Kun ammoo ifatti Iraan ni daladdu wajjin dhaabbanna jettee jirti. Kan biraa ammoo ministeerri hajaa alaa Iraanii dhaqanii waliin haasanii waliin waan hundaa tumsa akka wal cinaa dhaabbata uuma hundaan walii galamee jira jechuudha. Kana jechuun kallattiin lolatti sun seenneen duratti meeshaalee gurguddaa akka isiin Iraanii kennitutu eegamaa jira. Kana qofaa miti karaa nukileelaa iyyuu dabarsitee kenniti jedhamee shakkiin guddaan deemaa jira jechuudha. Kun Kooriyaadha. Namtichi Kooriyaa illee ifatti lola kanatti dabalamuudhaaf qophii guutuu fixadha jedhaa jira. Kan biraa ammoo Chaayinaadha jechuudha. Chaayinaanis waan jirtu hundaan waliin dhaabbachuu gara lolaa seenuu dhufaa jirti. Ammallee kan biraa Paakistaan amma yeroo seenu kanatti odeessaa akka adda baafadhaasan Paakistaanis meeshaa kenniteef jedhamaa jira. Ammoo lolatti dabalamuudhaaf qophii gubbaa jirti. Kun ammallee Turkii jechuudha. Turkillee waan kana dabalamuuf hagammatti qalan dubbanne amma ammoo dabalamuuf qophii gubbaa jirti jedhamaa jira jechuudha. Biyyoonni kunniin ammatti biyyi kallattiidhaan lola kanas seenuu deemtu warra kanaa jechuudha. Gaafa biyyoonni kunniin lola kanatti dabalaman lolli kun garam deema yoo jenne Rabbi nagaa haa godhu. Akka malee dubbii jajjabdu. Akka malee jechuudha. Gara Israa'elitti deebina. Israa'el ammoo amma yeroo seenu kanatti odeessa argadheen iyyannoo Arabootaan dafaan araarsaa Iraan wajjin kan jettu kaleessitee jirti jechuudha. Iraan wajjin shaffisaan na araarsaa kan jedhu kaleeffattee jirti. Maaliif? Ifatti mootummaan Israa'el dhiifama mootummaa Israa'el jechuudha. Folchaa yoo Iraan isinii jedhee jiraadha mootummaan Israa'el Iraan wajjin na araarsaa jettee kallattiidhaan Arabootaan akka Araboonni araarsaniif deemaa turte. USA'n ammoo kan ifatti bahe jechuudha. Chaayinaadhaan akka isiin gartee hulaa galaanaa hin cufne jettee jaarsummaa gara saniin dhaqeeti waan kana sirrallee gartee rakkootu gayaa. Nu qofaa miti biyyoota Awurooppaa qofaa miti biyyoota Arabaa qofaa miti balaan kun ka deemu yoo bakki sun cufame kasaaraan hundarra geetti keessaayyuu sirraa kanaaf galaana sana akka hin cufne kan jettu jaarsummaa ergattee kana jechuun warroonni hayyoonni waan kana gubbaa kaayanii galaanni kuni wanni isaan hagana cinqee fi tokko yoo gara lolatti seenamu taate yoo gara lolatti seenamu taate rakkoon kun akka keessaan baane dhibbaa waan arganii fi galaanni kun akka hin cufamne jaarsummaa nuu dhaqanii erganii jechuudha. Israa'el ammoo inni ergatteef gabaabduma jechuudha. Israa'el misaa'ila haaraa tokkoon dhabamte. Adda magaalaaleen Israa'elii magaalaan qaran dhawamin Yerusaalem hagammatti karaa kibbaatiin jechuudha. Gara kaabaatiin dhiifama. Kaabni hin dhawamnee ture. Adda ammoo balaa takka ittiin bu'in Israa'el hin argin Israa'el dhawamtee jechuudha nama kana. Balaa takka hin argin. Wanni isiin dhaamteen ammoo Kaayibar sheekan misaa'ila jedhan Kaayibar sheekan misaa'illi jedhan kuni misaa'ila haga ammatti waan ajaa'ibaati Israa'el Iraan hin fayyadamin kan kiiloomeetira 2,000 deemu misaa'ila akka malee shaffisu misaa'ila jenereeshina arfaffaa jedhamee waamamu ammoo misaa'ila akka malee shaffisuu fi misaa'ila saatalaayitii sisteema saatalaayitiitiin ajajamu. Kana jechuun wanni isaa akka malee amma misaalonni amma jiran jenereeshina 5ffaadha jedhama. Inni 4ffaa garuu ammoo 5 kana ka caalu jedhamee waamamaa jechuudha. Tokko guddina isaatiin, lammata shaffisa isaatiin, sadaffaa guddina isaatiin isa kanaan rukuttee ummata ifaan irraa dhaame 8,000 ol yeroo takkatti ifaan irraa dhaame jechuudha. San qofaa miti. Dhahuu dhaheen bakka inni dhahisan malee bakkoota biraa fagutti gaarii lafaa utaalchisuu, manneen jijjissuu, balaa guddaa hagana hin jenne irraan geesse jechuudha. Misaa'illi kuni gartee misaa'ila akka malee irra hamaa fi magaalaan waan kanarratti miidhamte
Ashdood magaalaan jedhan akka malee miidhamtee magaalaa gara jahaati magaalaan dhawamtee tokko Telaaviibii isiin kun isin hundinuu ni beektanii Haifaadhaa tun ta'an haarawatti dhadhaawamuu isii dhagaisii tana Ashdood isii jedhan tana Akeer akkasuma mallee Safaad magaalaan kunniin magaalaa guyyaa hadhaatitti akka malee rukutanii fi uummanni qara boollatti dhiyeessu magaalaa gadhiisee magaalaa geessa gara biyya ollaatitti Israa'el irraa baqachaa jira jechuudha. Haga Ijiptiititti uummanni baqatee seena jedhamaa jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e mootummaan Ijiptiitiif uummanni waliin bu'aa jira jedhamaa jira. Uummanni magaalaa gadhiisee akka jirutti baqachaa jiranii jechuudha. Kanarraa kan ka'e mootummaan Israa'el waan amane tokko humni isaan ittiin ittisan randoom ka'edhaan kun qabuu dadhabu walumaa galatti innuu dhawamuu rukutamuu. Haga duraan kaleessa maal isinii himiyaan dadhabaa jira humni isaa ammaachuu waa godhuu hin danda'u jedhamu san isa sanuu dadhabee guutuma gadhiisee ummataa fi magaalaa fi qabeenyi beezii waraanaa wanni Israa'el ni qabnattee qara hafte guyyaadhaa keessa jechuudha. Kadachii guutuu sossooseen akka malee rukutamaa jirti jechuudha. Kanarraa kan ka'e mootummaan Israa'el ifatti amanee lola kana yeroo dheeraa lolla jennee yaanne danda'utti hin jirru. Lolli kun gartee karaa araaraatiin nurraa haa dhumatu jettee gartee Arabootatti iyyachaa jirti jechuudha. Maaliif meeshaan isiin abdattee nurraa dhoorka jettee keette qara harka 50 gaddeemee deemee amma inumaa guutuutti gadhiisaa jira. Fakkeenyaaf wanni isiin amanteedha misaa'ila 15 nu darbatanii 5 nu harkaa bahee balaa guddaa nurra geesseetti 10 qabnee jettee jechuudha. Isaan meeshaa kana kakaayaniin yoo akkam guddate tokkochi sunuu ka diida buulaallee yoo hedduu bira dhufne. Bakka uummata irraan buune qabeenya irraan buune waan balleessinetti ka dhufu yoo nu harkaa bahe malee ka bakka uummataa dha'u qabeenya guddaa dha'u beezii waraanaa dha'u eerpoortii dha'u waan akkanaa kanneen dha'u tokkollee gadi hin dhiisu kan jedhu qaban jechuudha. Teknooloojiin isaa akkasii kaan amma inumaa bakkii furtuu ta'e bakkoota gugurdoo silaa irraa dhoorgan jedhan akka gaariitti seentee Iraan tumaa jirti jechuudha.